nagaan waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii kootii kan taatan hunduma keessaniif nagaan isiniif haa ta'u jecha akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti. Inni madda nagaa kootiif madda nagaa keessanii ta'ee gooftaan galata guddaa fudhatu. Ani obboleettiin keessan nagaa guutuu nagaarraa afaan qaba. Inni madda nagaa keenyaa ta'ee gooftaan galata guddaa fudhatu. Viidiyoodhaan ergan seenee xiqqoo bubbuleera. Sababii isaas xiqqoo hojiin waan qabuuf galuu hin dandeenye. Har'a garuu sagalee waaqayyootiin kan wal qabatee gorsa kan ta'e akkasumas dubbiilee ijoo kan ta'an mata duree sadeen tokko qabadheen jidduu keessanitti argamee jira. Haga dhumaatti akkana hordoftan kabajaaf jaalalaan isin affeera. Namni sagalee kana dhaggeeffatee ani dhaankootti kameeraa ani deebii argadheera ani irraa baradheera jedhee viidiyoo kana sheer gochuudhaan obboleessa keessan obboleettii keessan akka affeertan abdii guutuuf isinirraa qaba. Egaati yaadni keessan na jajjabeessa waan ta'eef yaada keessan koomentii irratti naa kaa'adha. Laayik sabskiraayib gochuudhaan na hordofaadha. Bakka dadhabbii koos bakka jabina koo irrattis na barbaachistu. Kanaaf akkana wajjin hin taatan jaalala waaqayyootiin isin hin gaafadha. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Mata dureen har'a qabadhee jidduu keessanitti argame tokkorraa kaaseen isiniif hin dubbisa. Egaati yaada kanarratti yommuu dubbannu sagalee waaqayyooti. Sagalee waaqayyoo yommuu dubbatamu akkasumaan miti obboloota koo. Egaati wanti barreeffame kanan dubbisaa jiru kun sagalee waaqayyooti irraa fudhatame. Egaati lafa biraatii bakka dhufee hin qabu jechuudha. Maqaan waaqayyoo haa ulfaatu. Akkas jedha waaqayyoof dursa kennee jedha mata dureen isaa jechuudha. Egaati waaqayyoodhaaf dursa kenninee beekna. Obboloonni koo as teessan amma na dhaggeeffachaa jirtan kun yeroo baay'ee namoonni baay'een waan baay'ee ni karoorfatu, waan baay'ee ni yaadu, waan baay'ee bira gahuudhaaf ni yaadu. Garuu wanti isaan yaadan sanarratti foon isaanii yaada isaanii dursan. Yaada keenya osoo hin taane yaada waaqayyoo osoo dursisne, fedhii waaqayyoo osoo gaafanne, yaadni waaqayyo nuuf qabu yaada kanarratti karoora nuti qabnu kanarratti hojii keenya kanarratti gaa'ela keenya kanarratti mana keenya kanarratti waaqayyo maal jedha waaqayyo maal dubbata jennee osoo waaqayyoon affeerree baay'ee gaariidha. Maaliif waaqayyo isa nuuf ta'u beeka. Isin wanta isiniif ta'u hin beektanii isiniyyuu wanta isiniif ta'u hin beektan jedhee dubbateera waan ta'eef wanta nuuf ta'u kan beeku eenyudha waaqayyoodha. Kanaaf wanta nuuf ta'a jedhee nutti hambisu nutti hin qusatu jechuudha. Kanaaf wanta godhuudhaaf yaanni osoo hin raawwatin dura osoo itti miidhamnee ittiin gungumin dura waaqayyotti osoo kennine gaariidha. Kanaaf waaqayyoof dursa kennee kan jedhu irratti dubbachuun barbaada. Jireenya jiraannu hundumaa keessatti waaqayyoof dursa kennuun jiruu fi jireenya keenya keessatti waaqayyoon yoo affeerree waaqayyoon ni argama jedha. Egaati jiruu fi jireenya jiraachaa jirru keessatti karoora keenya irratti mul'ata keenya irratti waaqayyoon yommuu affeerree maal ni ta'a? Waaqayyoon ni mul'ata, ni argama. Kanaaf wanta yaaddu hundumaa irratti waaqayyoon affeeri. Karoora kee irratti, mul'ata kee irratti, hojii kee irratti, gaa'ela kee irratti, waan barbaade irratti yaa ta'u. Dursiitoo eenyudhaaf kennite yaada kee waaqayyotti dabarsi laadhu. Waaqayyo dhimma kanarratti maal jetta? Kun fedha keedha jettee waaqayyo wajjin mari'achuu ani sitti kenneera ati karaa koo walnaaf qabsiisi jettee waaqayyotti kennuun nu barbaachisaa jechuudha. Keessumaayyuu kiristaanota keessaa warra waaqayyoon amanattan, warra waaqayyotti of kennitan, warra waaqayyoon jaallattan, karoora keessan, yaada keessan, hojii keessan hundumaa dursaa waaqayyoodhaaf kennaa isiniin jechuun barbaada. Itti aansee immoo manni waaqayyoon keessa jiru nagaa guddaa. Manni waaqayyoon keessa jiru nagaa guddaa qaba. Nagaa guddaa qaba. Manni waaqayyoon keessa jiru nagaa guddaa qaba. Egaati waaqayyoon keessatti affeertanii waaqayyoon erga argameeti manni waaqayyoo keessa jiru nagaa qaba. Manni nagaa hin qabne waaqayyo keessa jira taanaan nagaa qaba. Kanaaf
Waaqayyoon jireenya keessatti affeeraa. Waaqayyoon ni argama. Manni Waaqayyoo keessa jiru immoo nagaa guddaa qaba. Kan nagaa bade deebisu immoo eenyudha? Waaqayyoodha. Waaqayyo sun eenyudha? Maqaan isaa Yesuusidha. Kanaaf manni Waaqayyoon keessa jiru nagaa waan qabuuf Waaqayyoon keessatti affeeraa nan jedha. Itti aansuudhaan immoo maaltu akkasii ta'uu barbaadda? Maal argachuu barbaadda? Mul'anni kee mul'ata akkamii qabda? Fuuldura keetti maal akka ta'u barbaadda? Waaqayyotti yaada kee kenni. Waaqayyotti karaa kee kenni. Waaqayyotti jireenya kee kenni. Inni wanta ati yaadde fiixa siif baasa. Wanta ati yaadde galmaan si ga'a. Mul'ata kee siif xumuraa jechuudha. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Waan hundumaa keessatti isa hundumaa danda'u Waaqayyoon kadhadhu. Kadhata kees deebisaa obsaan eeggadhu. Waan hundumaa keessatti Waaqayyoon isa waan hundumaa danda'u kadhadhu. Kadhata kees obsaan eeggadhu. Egaati waan hundumaa keessatti Waaqayyoon kadhatta taanaan, Waaqayyotti yaada kee kennita taanaan, Waaqayyotti jireenya kee kennita taanaan, Waaqayyotti mul'ata kee kennita taanaan maal gochuu qabda? Isa kadhachuu qabda. Maaliif kadhadhaa isiniif kennama jedhamee caafamee jira. Kadhadhaa isiniif kennama, rukutaa isiniif banama jedhamee jira. Osoo hin rukutin, osoo hin kadhatiin argatta miti. Kanaaf Waaqayyoon dursa kennii, irratti affeerii, manni keessa jiru nagaatu jira. Karoora kee qabdu san irratti immoo Waaqayyoon maal godhii? Irratti kadhadhu. Yommuu ati kadhattu Waaqayyo kadhata kee ni dhagaa. Kadhata keedhaaf deebii ni laata. Kadhata keessan immoo maal godheedha? Obsaan eeggadhu. Obsaan eeggadhu jedha. Namoonni baay'een ni kadhatu. Kadhanni isaanii osoo deebiin argatiin hafa. Maaliif akka ta'e beektu obboloota koo? In kadhatanii yeruma san battaluma sanitti gaafiin isaanii akka deebi'u waan barbaadaniif hin gungumu. Waaqayyoon anaan nan dhaga'u jechuudha. Waaqayyoon anaan nan beeku jechuudha. Waaqayyoon wanta nan kadhata isaanii obsaan eeggachuu hin danda'an. Sababii kanaaf kadhanni isaanii karaatti jala hafa. Kadhanni isaanii deebii malee hafa. Kadhanni isaanii furmaata dhaba. Iyyanni isaanii osoo hin dhagaamin hafa. Malee Waaqayyoon nuti waaqessinu Waaqayyoon dhageenye miti. Waaqayyoon hin deebisne miti. Waaqayyoon hin argine miti. Hin arga, hin dhagaa, hin deebisas. Garuu yeroo isaatti waan gaarii godha. Yeroo isaatti deebii siif laata. Yeroo isaatti waan yaade galmaan si ga'a. Yeroo isaatti hojjeta waan ta'eef. Yeroo ati jettetti yookiin yeroo ati barbaaddetti osoo hin taane yeroo inni jedhetti Waaqayyoon suuta kan deemu garuu eenyudhaan hin dursamu. Eenyumtuu Waaqayyoon dursuu hin danda'u. Eenyumtuu Waaqayyoon dursa ga'uu hin danda'u. Kanaaf Waaqayyoon wanta yaaddu irratti, wanta barbaadde irratti Waaqayyoof dursa kenni. Waaqayyoon affeerii. Mana Waaqayyoo keessa jiru nagaatu jira. Isa affeerti. Isaan irratti immoo kadhadhu. Erga kadhattee immoo kadhata keessan obsaan eeggadhu. Kadhanni kee akka osoo deebiin argatiin hin hafneef Waaqayyoon obsaan eeggadhu. Kadhata kadhatte san obsaan eeggadhu. Namoonni baay'een kadhatanii iddoo isaanii gadhiisanii deemanii kadhanni isaanis deebii malee kan hafe jira. Namoonni kitaaba qabdan Daani'eel 12 lakkoofsa 3 irratti dubbifadhaa. Warroota kadhatanii kadhanni isaanii osoo hin deebiin hafe. Maaliif? Sababii muddama isaaniif. Sababii waan muddamaniif bakka kadhanni isaanii sun battaluma sanitti akka deebi'u waan barbaadaniif kadhanni isaanii sun osoo deebiin argatiin hafe. Kanaaf kadhadhaa. Isa kadhattan immoo obsaan eeggadhaa kan jedhu gorsa kooti. Waaqayyo baraaf jireenya keessanaa eebbisuu eebbifamaa. Sagalee kana keessatti akka itti eebbifamtan abdii guddaan qaba. Yeroo taanutti yeroo gooftaan nu gargaaretti akkasuma mata duree gorsa of keessaa qabuu fi barsiisa of keessaa qabu yeroo yoon argadhetti qabadhee isiniifan dhufa. Na hordofaa, na jajjabeessaa, yaada koomentii irratti naa kaa'aa, wanta irrachuu qabu, wanta itti dabalamuu qabu. Yaadni keessan anaaf mugulee koo jabeessa waan ta'eef kanan yuutuubii kanarratti gadi dhiifamu wantootuma sagalee Waaqayyootiin
wal qabsiifameedha. Wanti biraa hin jiru. Kanaaf gooftaan sinaa eebbisu. Baay'ee jajjabina keessan argeera. Baay'ee isinan jaalladha, isinan kabaja, akkasumas akkasin na jaallattan nan amana. Egaa inni wal nu jaallachise Kiristoosidha. Inni nuuf jedhee jaalala keenya ibsuuf fannoo irratti ba'ee jaalala isaatiinis immoo akka nuti wal jaallannu nu abboome. Kanaaf hunduma keessan nun jaalladha. Gooftaan bara keessan haa eebbisu. Hanga deebinee guyyaa biraa wal arginutti shaaluu.